Yooyyaa akkam nagaa keessanii jaalattoota ispoortii kun qophii ispoortiitii burqaa istiidiyoo aanawaa jeesmiiniin hamma qophiin kiyya dhumutti na waliin turaa laayikii sheerii sabskraayibii godhuu hin dagatinaa. Taphni Super Kaappii Awurooppaa garee Maanchister Siitii shaampiyoonaa Awurooppaa kan ta'ee fi garee CVA liigii Awurooppaa kan fudhate waliin taasifamee ture. Tapha kanarratti dursa goolii kan galchee CVA ture. Yoosef Allaasrii daqiiqaa 25 irratti CVAdhaaf galcheera. Garuu CVAn tokko duwwaa osoo dursaa turullee daqiiqaa 63 irratti Parmeer Akaadaamii Maanchister Siitiitti kan ol guddate qixa ta'aniiru. Tapha kanarratti Maanchister Siitiin caalmaa taphaa fudhatee taphateera. Parsantii 74 caalmaa fudhate. Kubbaa daddabarsuu immoo 665 ture. Taphichi daqiiqaan 90 dhumnaan gara adabbii peenaalitiitti imalaniiru. Maanchister Siitiin 5 yoo galchuu CVAn immoo 4 galchee takkittiin Angilitti dhiitamtee fashaloofteerti. Siitiin mo'attoota Super Kaappii kana geeba fudhateera. Jaalattoonni Maanchister Siitii deeggartoonni baay'ee gammadanii Pepe Gaardiyoolaan barana milkiidhaan eegalee jira. Waancaa 4 argatee riikardii haararree galmeessisanii jiranii Maanchister Siitiin miidiyaawwan addunyaa ija seenanii kana qophiin keenya dhumeera waan